maalinni akkam godhanii gammachiisuu dandeessan miira ajaa'ibaa keessa galchuu dandeessan kan jedhudha. Keessattuu namoonni fiingar jaalatan yoo jiraatan akkam gootanii gammachiisuu dandeessan hanga miira ishii qabachuu dadhabdutti jechuudha. Akkam gootanii gammachiisuu dandeessan kan jedhu bal'inaan ni ilaalla jechuudha. Kun teeknikii ajaa'ibaa hedduu kan qabudha. Irra hedduun dhiirota waan kana irratti fookas hin godhani yookaan immoo waan kana sirriitti hin hubatani. Garuu waan kun hedduu barbaachisaadha. Maaliif karaa dubartiitti gammachiistu keessatti qulfiin guddaan kan jiru fiingareerra jechuudha. Quba harkaa keessan fayyadamuudhaan qaama saalaa ishii sirriitti riguu akka qabatan deebii kan itti argattan ta'a. Kanaaf chaanaala kana subscribe gochuun akkasumas mallattoo bilbilaa tuquun hordofuu ni dandeessu jechuudha. Egaa waa'ee fiingar yoo kaasnu irra hedduun kan hin qaama saalaa ishii keessa galchuun dubartii sana miira guddaa keessa waan galchitan kan fakkaatu yookaan immoo kan isaan itti fakkaatu hedduudha. Garuu faallaa isaatiin dubartoonni miira hammana hin jedhamne irra hedduun jechuudha. Piraayimarii yookaan jalqabaaf dubartoonni kan barbaadan qinxirii ishii sirriitti tuqamuu fi rigamuutu irra jiraata jechuudha. Egaa qinxirii jennaan namoonni akkanatti hin muufanne maaliif mallattoolee gara 6 kan tahan ni jirani. Mallattoolee kanneen sirriitti namni beeke sirriitti dubartiin wild hanga taatutti akka of qabachuu dadhabdutti hanga sagalee garaagaraa baasusti jechuudha. Goota ishii tahuu ni dandeessa. Kanaaf akkamitti akka rigamu yookaan tuqamu ni ilaalla. Isteepii tokkoffaan akkuma beekamu qinxiriin gubbaa qaama saalatti kan argamudha. Egaa naannoo san akkam gootanii tuttuqxanii yookaan rigdanii teeknikni jalqabaa quba harkaa tokko qofaan fayyadamuu dandeessu. Yoo jalqabdan dura tuttuquu jechuudha suutaan ta'uu qaba. San dura garuu harka hedduu qulqulluu ta'uu qaba yookaan immoo harka keessan sirriitti dhiqachuutu isinirra jiraata. Baakteeriyaawwan garaagaraa harka irratti waan argamaniif infekshinii garaagaraa akka hin uumamneef jechuudha quba qulqulluu ta'uu qaba. Qeensa keessanis sirriitti murachuu danda'uu qabdanii yookaan immoo qeensa sirriitti murame ta'uu qaba. Egaa kana booda maal gootu?